PLC'n architectureota lama qaba. Open architecture fi closed architecture. Yeroo open architecture sagantaa yookaan programmii PLC'wwan kan irratti barreeffaman faana wal qunnamsiisuu kan dandeenyu yoo ta'e open architecture jedhama. Closed architecture irratti garuu faallaa isaati jechuudha. Kan programmingii ani fakkeenyaaf Alan Bradley irratti barreessee yoo deemee Simon irratti fe'ee kan naaf fudhatu yookaan immoo kan Alan Bradley barreeffame Simoniif kan ta'u yoo ta'e open architecture dha jechuudha Simon. Yoommoo Alan Bradley irratti inni ani barreesse kan Simoniidhaaf ta'uu dhaabaate Simon maalidha jechuudha? Close architecture dha jechuudha. Kanaafuu PLC keenya program gochuu keenya dura PLC'wwan kan irratti kan gargaaramuu danda'udha jedhee adda baafachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu architecture keenya dursinee adda baafachuun nu barbaachisa. Kutaalee PLC. PLC'n kutaalee gara 5 of keessaa qaba. Power supply qaba. Memory qaba. Central processor unit qaba yookaan immoo CPU of keessaa qaba. Input output interface qaba. Programming section of keessaa qaba. Isaan kana of keessaa qaba jechuudha PLC'n. Power supply yeroo laallu AC gara DC'tti nu geeddara jechuudha. Akkuma fakkii irratti argaa jirtan akka inputii keenyaatti AC tu nuuf gala. San booda power supply'n keenya gara DC'tti nuuf geeddara jechuudha. Achirraan PLC'chatti seenaa jechuudha. Power supply'n kuniyyuu qaama maaliitii PLC'ti jechuudha. Kabira input output qaba. Inputota keenyas immoo bakka lamatti qoodnee ilaalla. Outputota keenyas immoo akkasumatti bakka lamatti qoodnee ilaalla. Inputota keenya digital input fi analog input. Outputota keenyas immoo akkasumatti digital output fi analog output jechuudhaan bakka lamatti qoodnee ilaalla. Input yeroo jennu ergaa naannoorraa yookaan immoo keessoo maashinicharraa funaanuudhaan gara PLC'cha keenyatti kan ergudha jechuudha. Isaan kunis sensaroota ta'uu danda'u, switchota ta'uu danda'u, batanoota adda addaa ta'uu danda'u jechuudha. Output yeroo jennu immoo ergaa PLC'cha irraa fudhachuudhaan gara naannootti akka wanti sun raawwatamu kan erganidha jechuudha. Gara transduceroota keenyatti, actuatoroota keenyatti. Okay, digital input, buttons, pressure switches fi flow switches ergaa tokko yookaan 0 on yookaan off, true or false, closed or open fi white or black jechuudhaan ergaa akkasitti kan geessan maal jedhamu? Digital input jedhamu. Garuu analog input yeroo jennu ergaan gara PLC keenyaatti bifa voltageetiin yookaan immoo resistivitydhaan deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf 4 milliampere hanga 20 milliampere 0 voltii hanga 5 voltii. Yeroo immoo digital output ta'u PLC irraa ergaa cufii, banii, jalqabii, dhaabbadhu kan jedhu dabarsaa jechuudha actuatorootaaf. Analog output immoo kan akka heater coils, motor drives, variable speed pump relay ergaa 4 milliampere hanga 20 milliampere 0 voltii hanga 5 voltii PLC irraa argatu jechuudha.